abaarsi biyya kanaa inni namni ittiin abaaramu salphadhu akka birrii Itoophiyaa jedhameeti. Kun devaluation ibsuudhaaf jedhame. Kan ammoo itti jiraachaa jirra maaliif nu haaltu? Tooni soba salphadhu akka birrii Itoophiyaan jedhe. Birriin Itoophiyaadhaa humni bittaasaa gadi hin buune. Akka gadi hin buune naashinaal baankiin hojii guddaa hojjetaa jira. Xaafii kuntaala meeqaan bitaa ture har'a meeqaan bitaa? Xaafiin kuntaala qonnaan bulaa akka Wallaggi misoomnetti bakka Gojjam misoomnetti galii guddaa argachuun akkamitti danda'a? Oomishaaf oomishtummaa guddisuun akkamitti danda'a? Dogongora kaasaa. Kanaaf Wallagga misooma keessa jira. Hojii ajaa'ibaa hojjetaa jira. Indastiriin akka warqii gurguddaan sun Wallaggatti gaggeeffamaa jira. Oromiyaan beekan kan jennuuf kanaaf. Yaa obboleessa kiyya. Waa'ee investimentii hamilee itti dubbattanuu. Siinuu akka Oromoo tarra akka dhaabbattu adda bilisummaa Oromootu qabsaa'ee asiinsi. Maal gootee qabsooftee naan geessi? Maal goote? Oromoo yeroo baay'ee adda bilisummaa Oromoo gaafii kana ni kaastu. Gaafii kana keessa waan dogongortanii isinitti. Waan dogongortee sitti. Oromoo sabboonummaa sarraa akka badu taasise malee. Maa Eertiraadhaan nuti isin fide. $8 billion bara dabre qofa sharafa biyya alaa export irraa arganneera. Kana gaggeessuudhaan maal argan? Kana gaggeessu qooyisiitiin. Kana gaggeessu maal argan? Abaarsi biyya kanaa inni namni ittiin abaaramu salphadhu akka birrii Itoophiyaa jedhameeti. Kun devaluation ibsuudhaaf jedhame. Kan ammoo itti jiraachaa jirra maaliif nu haaltu? Tooni soba salphadhu akka birrii Itoophiyaan jedhe. Birriin Itoophiyaadhaa humni bittaasaa gadi hin buune. Akka gadi hin buune naashinaal baankiin hojii guddaa hojjetaa jira. Xaafii kuntaala meeqaan bitaa ture har'a meeqaan bitaa? Xaafiin kuntaala qonnaan bulaan keenya akka kaleessa gabaa geessee qarshii 100 gurguree gabaa keessee ganna kun qabu itti xaaraa kan itti xaaree san immoo argachuu qaba. Ifa jiru maal kun immoo oomishni qonnaan bulaa keenyaa ol ka'uun dinagdee keenya akka gaariitti ol kaasu qonnaan bulaa kun waan barbaadu. Badhaadhina gaafii galiin ekspoortiirraa doolaara biliyoona 8 argame jettan. Kana dura biliyoona 24 ture. Waggaa kuni haala hin eegamneen baay'ee gadi bu'ee jira. Gurbaan kun Itoophiyaa keessa jiru waan jiru natti fakkaata. Itoophiyaan seenaa Itoophiyaa keessatti biliyoona 24 export irraa argattee hin beektu. Kana bara badhaadhinaa meebii milkeessuu dandeenya. Waan gaarii nuuf harreesse. Garuu Itoophiyaan takka gaafa guddaadha jedhamu biliyoona 3. Biliyoona 3 dabartee kan beektu maakiroo ikoonomiik riifoormii gaggeessuu keenyaan bara dabre. Kanaan biliyoona 8 gallee amma immoo biliyoona 5 guurree jirra. I think dhuma waggaatti irratti gara biliyoona 6 maal guuramee dhuma waggaatti irratti biliyoona 10 dabruu danda'a. Biyyi baajetii defisiitii keessa hin jirtu. Hanqina baajetaa hin qabdu. Hanqinni baajetaa jiraachuu danda'a. Nu dhiisii Ameerikaanuu hanqina baajetaa ni qabdi. Hanqina baajetaa qabnu immoo akka kaleessaa mootummaan keenya kan gochaa jiru liqiidhaan guutaan jiru. Hanqina baajetaa galii irratti xiyyeeffadhee galii kiyya guutuun qaba jedhee haalaan hojjetaa jira. Kana jechuun akka kaleessaa naashinaal baankii irraa liqeeffadhee qaaleensa gabaa samittiin baasa akka hin jenne mootummaan keenya guddinni hojjetamuu qaba. Naashinaal baankii irraa mootummaan hin liqeeffadhu naashinaal baankii irraa kan liqeeffatu abbootii qabeenyaa ta'uu qaba. Ani immoo madda galii bal'isuun qaba galii biraa fiduun qaba jedhee hojii boonsaatti hojjeteera. Korraapshinii balleessuudha. Kana lamaan gochuudhaan duwwaa galiin biyya kanaa akka baay'ee guddatu gochuun hin danda'amu. Kun hudhaa guddaa galii biyya keenyaa hudhee taa'eedha jenneetu amanna. Maaliif bakka Wallaggi misoomnetti bakka Gojjam misoomnetti galii guddaa argachuun akkamitti danda'a? Oomishaaf oomishtummaa guddisuun akkamitti danda'a? Dogongora kaasaa. Kanaaf Wallagga misooma keessa jira. Hojii ajaa'ibaa hojjetaa jira. Indastiriin akka warqii gurguddaan sun Wallaggatti gaggeeffamaa jira. Oromiyaan beekan kan jennuuf kanaaf. Rakkoon isaa maalinni? Uummata dogongorsiisuu. Rakkoon isaa maalinni? Eeriyaa muraasa duwwaa agarsiisanii biyya kana keessa jira. Eeriyaa duwwaa muraasa duwwaa agarsiisanii kutaa Wallagga guutuu akka itti hojjetamutti lakkaa'uun hin danda'amu. An Dambidoolloon gaafii biroo an Dambidoolloon ture. Alamsillaasee dhaquun hin danda'ama. Alakkoo keessa deemuun hin danda'ama har'a. Inni kan sooshaal miidiyaa gaafis waan sooshaal miidiyaa irra jiru haasa'u. Arraan tana Wallagga Dambidoolloo Gimbii Naqamte godina Wallaggaa afranuu haala gaariidhaan misoomni itti gaggeeffamaa jira. Qabsaa'ee uummanni karaa guddaa irraa baanee deemuun hin danda'amne. Dhugaa qabannee dhugaa kanarratti hundoofne rakkoo biyya kanaa yoo hiikne gaarii ta'a. Waa iddoo nu kaaftanii jirtanii garuu nageenya amansiisaa akka ta'uuf akka dhufu maal isin hirmaannaa maal achi keessatti maal shoora maalii taphattanii jirtani? Carraa
nuun kennamne malee shoora guddaa taphachuuf wantoo qabna. Maalidhaa gara dhugaatti deebi'u, gara sobarraa gadhiisu, dhugaarratti hundoofne hiree murteeffannaa uummata Oromoo deebisuudha. Nagaan biyya kana, nagaan Oromiyaa tasgabbaa'ee bu'uu hin danda'a jennee amanna. Dhimmi siyaasaa, dhimmi dinagdee namni naaf murteesse otoo hin ta'in waan uummanni Oromoo jedhu fudhachuudhaan duwwaa ni deebi'a jenna. Nagaan bakka jirutti immoo misoomni ni jiraataa jenneetu amma. Galii irratti gaafatamte, gaafii investimentii irratti gaafatamte tokko iyyuu osoo hin deebisin nagaa soitee. Kuni tapha daballummaa taphattee sa'aatii na jala fudhattee gaaffiiwwan ani barsiisaan ture. Gaaffiin deebii akkan arganne kan godhe sidha waan ta'eef deebii miti kan barbaadde waan ta'eef uummanni immoo nus sinisin arga waan ta'eef uummanni deebii isaan laata rakkoon qabu. Miila tokkoon Finfinnee jirtu, miila tokkoon immoo bosona jirtu. Kanaaf investimantiinis akkam babal'anne gufuu ta'aa jirtu. Nageenya akkam gootanii babal'iftanii afaaniin dubbattan malee qabatamaan lafarratti hin hojjettan. Nuti immoo egaa wantichi akka jahaaf sagalii sana ta'e nuti isaan jenna isaan nuun jedhu. Nagaan biyya kanatti akka hin buune kan godhe rakkoo siyaasaa hiikuu dadhabuudhaan badhaadhina jennee amanna. Bal'inaan otoo waltajjiin siyaasaa bal'ateera ta'eeti nagaan biyya kana keessatti rakkoon akkasii hin uumamuu ture jenna. Akkatti haasa'uun hin dhabe seenteensii tokko fixuu hin dadhabe akkasitti akkamitti akka deemu hin beeku. Investorooti gara biyya kanaatti ni dhufu. Sababa kana wantoota akka immoo akka abbaa badhaadhinaa Ihaadig humna rakasaa jedhee investorootatti gurgureette sana hin goonu maaliif kabaja dhala namaa qabna waan ta'eef nuti gaafachuun barbaada. Gatii madaalawaadhaan humni namaa akka dhiyaatu goona. Karee fukeellee odduun deebisne irra nuuna ijjenne isas rarraafteetumaan biste gaafiin ani gaafachuu barbaadu reefuuf tana qonnaaf xiyyeeffannoo guddaa kan hin aayette. Biyyoonni qonnaan badhaadhan kan jedhu addunyaarra hin jiru. Biyyoonni badhaadhan kan jedhu biyya indastiriidhaan badhaadhanidha. So indastiriidhaaf humayyuu lafan keenya, turizimiidhaaf humayyuu lafan keenya, tajaajilaaf humayyuu lafan keenya. Qonna qofaan rakkoo diinagdee biyya kanaa hiikuuf deemtanii qonni isin hordoftanoo qonna akkamii kan jedhu kanaas ibsarratti hin goone. Adda bilisummaa Oromoo kana hubachuu fi sammuu cimaa barbaada. Nuti qonna irratti qofa hundoofna hin jenne. Qonni garuu bu'uura. Maaliif potenshaaliin biyyattii kan jiru achirra waan ta'eef agriikaalcharii tiraansfoormiin goona. Tiraansfoormi isa goone sana vaaluu ad goone faabrikaadhaan maanufakcharingiidhaanii gara al argeetti geessinaa jenne. Kanaaf wal qabataadha. Gaafii dargaggoodhaan hojjettanii dargaggoo kakaasuutis hin deebifne. Yeroo baay'ee dargaggoota Oromoodhaa gizee boochiftan mul'ata. Boochisuu sammuu gaxaantummaa yeroo itti afarsitan siyaasa sammuu gaxaantummaatiin deemtan Oromoo aga ga'uun beektan hojjat qusat dinagdeedhaan ol keeyyattanii isinii dubbatu nagarru waa'ee investimentii hamilee itti dubbattan siinuu akka Oromoo tarra akka dhaabbattu adda bilisummaa Oromootu qabsaa'ee asiinsi maal gootee qabsooftee naan geessi maal goote yeroo baay'ee adda bilisummaa Oromoo gaafii kana ni kaastu gaafii kana keessa waan dogongortanii isinitti waan dogongortee sitti Oromoo sabboonummaa sarraa akka badu taasise malee Eertiraadhaan nuti isin fide Eertiraadhaa dhimma galiif investimentii irratti Eertiraadhaa paartiileen birootis gaafii gaafachuu dandeessu. Kanaaf nuti dargaggoo Oromoo akka of beeku goona. Kaalcharaal riivooluushinii illee geggeessanii akka hojjetu goona. Garuu uummanni hojjechuu danda'u uummata dura bilisoomee bakkatti hojjetu carraatti hojjetu liberaal bilisummaa siyaasaa fi birmadummaa dinagdee kan qabudha. Badhaadhinni namni siyaasa isaatiin ala ta'e. Investimentii kan hin deebifne gaafii dargaggeessa hojii galchuudhaan deebifne gaafii liberaalizimii wajjin wal qabsiifne bu'uura misoomaatiin wajjin wal qabsiifne hin deebifne gaafii galiin hin xiqqeessaa jedhan adda bilisummaa Oromoo. So galii xiqqeessitee fedhii uummata keenyaa bu'uura misoomaatiif qabu. Fedhii uummata keenyaa bu'uura hawaasummaatiif qabu. Maaliin guutta? Taxation kan xiqqeessinu investoroota biyya alaa dhufan harkisuudhaa fi akka innisheetiifiitti adeemsa mataa isaatiin innuu gaafa bu'aansaa dabalaa deemu guddachaa akka deemu goona. Akka inseentiiviitti jiraaf dhiyeessina malee
Galiin maani daballa? Galii otoo hin dabaliin guddinni hin jiru. Garuu kan galii daballu nuti waayid gochuudhaan bakka galiin itti sassaabamu baay'isuudhaan malee akka badhaadhinni nama godhu namarra toluudhaan miti. Akka uummanni bahu gochuudhaan miti. Gaaffii